Filannoo gara biraan qabu. Yooyyaa ashamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii keenya. Nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif haa ta'u jechaa guyyaa har'aallee seenaawwan nama barsiisan bashannansiisan keessaa tokko isiniif qabadheen dhiyaadheeraatii. Hanga xumura qophii kanaatti laayikii fi sheer akkanumallee sabskiraayib gochuun na waliin tura. Akkuma hedduun keessan beektan chaanaaliin kun haaraadha. Maarree dhaggeeffachuu akkuma eegaltaniin laayik godha. Laayik gochuun keessan miseensota qophii keenya duraanii bira salphaatti akka ga'u waan na gargaaruuf laayik gochuun dagatinaa jechaa kallachumaan gara seenaa guyyaa har'aatti kan isin dabarsu ani Gammachiis Tashoomeedha. Filannoo gara biraan qabu. Bara dachee kanarra jiraannu keessatti wantoonni filannoo nu dhabsiisan yookiin immoo filachuudhaaf rakkannu namummaa eenyummaa keenya irratti dhiibbaa fidan waa hedduu nu mudachuu ni danda'a. Filannoowwan tokko tokko maallaqaa fi lubbuu, maallaqa kana kanfaluu moo lubbuu kee baasuu siif wayyaa jedhanii akka salphaatti yeroo dhiyaatanii ni dhufu. Yeroo kana kuni salphaadha. Maallaqa hojjennee arganna jennee maallaqa jennee filachuu ni dandeenya. Haa ta'uutii garuu gaaffii lubbuu haadha kee moo haadha manaa kee ajjeesaa yookiin immoo obbolaa kee fixaa jedhamee akka filannuuf otoo nuuf kenname kana lamaan keessaa garatti filannu bitaa nutti gala. Jireenyi al takka takkaa qorumsa isheen nutti baattee dhuftu filannoo nuti bara jireenya keenyaa keessatti filachuurra otoo duuneeyyuu nuuf wayya jennee murteessinee qabattee dhufti. Yeroo itti gara bitaattis gara mirgaattis olis gadis ilaaluun hin danda'amne filannoo yeroo dhabnu yeroo hedduu ni jiraata. Filachuun barnoota irratti qofaa salphaadha. Sababiin isaa immoo yoo guddate qabxii sana dhabuu malee waa biraa wanti deebi'ee dhalatu hin jiru. Haa ta'uutii garuu namoonni dachee kanarra yeroo jiraatan filannoo filachuu hin barbaanne gaafa filatan si'a hedduu ni argina. Abbaan intala isaa dubaraa yookiin itti heerumii yookiin immoo mana kootii bahee jechuu ni danda'a. Haati ilma ishee dhiiraa yookiin intala kana dhiisii yookiin immoo anaan har'aa kaastee haadha koo naan hin jedhiin jechuu ni dandeessi. Ilma dhiiraaf haadha jechuun waan salphaa miti. Akkanumallee intala dubaraaf abbaa jechuun waan salphaa miti. Yookiin immoo bakka hojiitti maallaqa kana kanfali yookiin dhimma kana siif hin xumuru jedhamuu ni dandeenya. Wantoota jireenya keenya keessatti barbaachisoo ta'an al takka takkaa dirqiidhaan waan hin taane akka nuti filannuuf yeroo nu dirqisiisan tokko lama miti. Maarreenis waa malee jalqaba irratti waa'ee filachuu hin kaasne. Dubartii erga dhalattee ganna 21 fixxee barnoota isheerraa eebbifamtee hojii barbaaddachaa maatii ishee waliin jiraattu tokkotu ture. Dubartiin kun yeroo barattu ijoollummaa isheetii kaasee carraa barnoota meedikaalaa yookiin immoo dooktareetii barachuuf fedhii godhattus haa ta'uutii garuu kutaa 12ffaa erga geessee carraa kana argachuu hin dandeenye. Barnoota isheetti cimtuu akka mana barumsaatti illee baay'ee jaalatamtuu taatus fedhiin hawwiin ijoollummaa ishee garuu hin guunneefi. Kanaaf otoo jibbituu barnoota kolleejjii barattee qabxii gaariis otoon galmeessisiin haftee hojii barbaachaa maatii ishee bira jirti. Otuu maatii ishee bira jiraattuu guyyaa tokko dhiphinaan ni dhukkubsatti. Kana dura dhukkubsattees mana yaalaa deemtee waan hin beekneef maatiin ishee mana yaalaa deemuu keerra asumatti waan ho'aa haadhi kee siifaa hojjettu jettee wanta ho'aatiin mana keessa ishee wal'aanuuf yaalanii. Haa ta'uutii garuu dhukkubni ishee dhiphina waan ta'eef wayyaa ofii hin dandeenye. Kanaaf yeroo jalqabaadhaaf gara kilinika xiqqaa mandara isaanii keessatti argamutti miila ishee kaastee kaardii kutattees gara kutaa wal'aansaa yeroo seentu dooktarri kutaa wal'aansaa keessa jiru ijoollummaa isheetti kan beektu barnootaan waggoota muraasa kan ishee dursu innis cimaa kan ta'e ture. Yeroo kanatti dooktarri kun deebisee ishee arguu isaatti baay'ee gammadee. Ishee jechuun isaaf bara jireenya isaa keessatti
dubartii fedhii isaaf barbaadee dhabedha. Ol galtee ishees nagaa gaafatee mallattoo dhukkuba ishee gaafate. Kanaanis isheen erga itti himtee booda laaboraatooriin akka ilaalamtuuf kutaa laaboraatooriitti barreesseefi. Kanaanis sekeendii ishee argerraa kaasee bifa kamiitiin mucaa kanatti haaloo ba'uu akka barbaadu yaaduu eegale. Sababiin isaa immoo yeroo isheen barnoota ishee kutaa 6 baratturraatii kaasee baay'ee ishee barbaada ture. Baay'ee ishee jaallata. Isaatiin dubartoonni mana barumsaa keessaa kan isan barbaanne tokkoyyuu hin jirtu. Haa ta'uutii garuu isheen isan barbaaddu. Barnoota koof kaayyoon qaba jettiini. Innis ani soomaarree kaayyoon qabaa, kaayyoo koof hojjechaan jira. Jaalalli anaaf si gidduutti uumamu kaayyoo keenya nu hanqisuu hin dandeenyu. Kanaaf immoo na amanii jedhee kadhatee dadhabeera. Haa ta'uutii isheen garuu gonkumaa nama kana jireenya isheetti hin finne. Yeroo baay'ee hiriyoota isaatiin ishee kadhata. Gaafa dadhabe aariidhaan kutaa barnoota ishee dura dhaabbatee hanga isheen baatutti ishee eega. Isheenis maaloo na waliin hin deemin, kana yoo ta'uu baate garuu daayirekteera mana barnootaa keenyaatti si himadheen gatii kee argattaa jettee doorsiste. Kutaa 7, kutaa 8, kutaa 9 yeroo barattu gara daree isheetti marmaaruun ishee kadhachaa sin jaalladha jedhee itti bu'aa nama turedha. Yeroo kutaa 9 geessee booda garuu inni gara yuunivarsiitiitti imale. Kanaan isheenis isarraa boqonnaa argatte. Haa ta'uutii garuu yaada keessa isaatti dooktarri kuni guyyaa tokko akkan si argadhu keessi koo hin natti man ture. Har'a dhuftee kunoo fedhii keedhaan harka koorra buutee jedhee yaade. Kanaanis bu'aan qorannoo laaboraatoorii kee guyyaa borii waan argamuuf erga isheen wantoota laaboraatooriif barbaachisan kennitee booda guyyaa borii deebi'ii koottu jedheeni. Kanaan isheenis bultee gara dooktara kanaatti deebite. Yeroo kanannis akkana jedheeni, dhukkubni kun kan si jalqabe baay'ee tureera. Kana dura daftee dhufuu qabda turte. Amma sadarkaa dhumaarra ga'eera. Yaalamuudhaaf maallaqa guddaatu si barbaachisaa jedhee isheetti dubbate. Yeroo kana isheen baay'ee nahuun maal waanoo kana durallee mataayyuu dhukkubsadheen gara mana yaalaa dhufeen beekuu dhukkuba akkamiitu na qabeeraa jettee gaafatteeni. Yeroo kana dooktarri kunis maqaa saayinsawaa kan fakkaatu intarneetii irrallee kan hin jirre dhukkuba hin jirre himuun kanaan booddee yoo daftee yaalamuu baatte lafa kanarra umrii gabaabaa carraa jiraachuu qofa qabdaa jedhee isheetti hime. Yeroo kanatti mucayyoon kun baay'ee naatee toora intarneetii irrallee maqaa dhukkubichaa barbaannaan homaa argachuu hin dandeenye. Kanaanis dhukkubni kun darbee dhukkuba nama mudatuu maludha jettee shakkuun kan dura dhibbattuun olitti baay'ee of dhibbisuu jalqabde. Kanaanis maatii isheetti himuun maatii ishee qabattee gara dooktara kanaatti deebi'uun maallaqa hagamii haga barbaachisu isaanitti himi. Anis isaanis humna hin qabnu jettee dooktara kana gaafatte. Kanaanis gatii maallaqa guddaa humni maatii ishee hin dandeenye gaafachuun dabalataan ammoo maatiin tooftaawwan garaagaraa fayyadamuun mana keessatti dhukkubni yaalu rakkoo kanaafillee nama saaxila jechuun maatii isheetti illee dheekkamuun isaanittis dhiphina gara biraa naqee. Maatiinis wayyoo intala keenya dhabne jechuun dhibbachuu jalqabanii maallaqa haga kana qabeenya isaanii hunda otoo gurguraniiyyuu baasuu hin danda'u. Kanaan otoo dhibbachaa jiraniiti dooktarri kun gara galgalaa bilbilee fi guyyaa borii ganamaan koottu wantan si mari'adhu qabaa jedhee isheetti hime. Isheenis waa'ee dhukkuba isheedhaaf furmaata kennuu kan danda'u dooktara kana qofa akka ta'e waan hubatteef ganama barii kaatee isa bira deemte. Kaffaltii dhukkuba kanaa si waan ta'eef qofa parsantii 70 siif hin hir'isaa. Kana jechuun harka 1/3 gatii dhukkubni kun si gaafatudha. Kan akkan siif guutuu yoo barbaadde garuu ijoollummaa kootii kaasee si barbaadaa, si hawwaa, si fedhaa kanan tureef halkan tokko akka na waliin ciistu, na waliin dabarsituun barbaadaa jedhee gaafateeni. Yeroo kana isheen baay'ee aaruun akkamati nama barate taatee karaa dhukkuba koo natti himtee fedhii dhuunfaa kee na gaafattaa. Ani bor nama du'uudhaa, nama hin jiraannedhaa, maaliif karaa kana natti dhuftaa jettee yeroo gaafattu kana siif hin ta'u taanaan egaa kaffaltii kana guutuu kanfalachuun dirqama keetii jedhee isheetti hime. Yeroo kana isheenis gonkumaa otoo sammuun koo fayyaa yaadu ani si waliin ciisuu hin danda'u
dhukkubsadhee du'uun filadhaa jettee deebisteefi kanaanis biraa deemtee. Intalli keenyi nu jalaa duuti jedhanii maatiin haatiif abbaan mana keessa jiraatan jalqaba irratti gurguranii meeshaawwan mana keessaa qaban hundumaa gurguranii firatti dhukkuba intala isaanii himuun kan kennuu fi kan liqeessuuf danda'u irraa immoo maatiin liqeeffatanii gaafa wanti ulfaataan dhufu wal gargaaruun akkuma jiru namoonni isaan gargaaruu danda'anis gargaaranii lubbuu intala keenya oolchina jedhanii haatiif abbaan hamma danda'aniin humna isaaniin fiiganii maallaqa 1/3 jedhamu walitti qabanii kanaa ol humni maatii kanaa hin dandeenye erga maallaqa kana hanga kanaan gahanii booda intala isaanii waamuun maallaqa barbaachisu 1/3 guunneerraa maalaa goonuu jedhanii gaafatanii yeroo kana isheenis dhiphina maatii isheef jecha keessa jiranitti baay'ee gadditee filannoo gara biraa dhabdee doktara sanatti bilbiluun tole waan jette nan raawwadhaa maallaqas hanga 1/3 malee argachuu hin dandeenye jettee yeroo deebistuu fi innis baay'ee gammadee yeroo bakka guyyaan si barbaadetti naaf argamtaa amma hojiirra hin jiraa jedhee bilbila cufeefi oolee otoo hin buliin galgaluma sana bilbilee fi bakka kanatti koottu jedhee gaafataanii yeroo kana isheenis otoo keessi ishee gadduu sababa maallaqa kana argachuu hin dandeenyetti nama hin barbaanne kana waliin ciisu murteessite yeroo kanannis kutaa ciisichaa erga galfatee booda waggaa amma kana si kadhachaa tureen maaliif na diddee jedhee yeroo gaafatuuni ani nama kaayyoon qabuun ture akkan ani yaadetu hin taane akka Rabbi yaadetu jireenya namaaf ta'a jettee deebistee fi yeroo kanannis otoo na waliin taateetta ta'ee bakka barbaaddes ni geessa turte dhukkuba kanaanis carraan qabamuu kee xiqqoodha jedhee deebisee fi gara waan bakka kanatti ishee waameetti seenee fedhii ishee malee dhiphina maatii ishee argitee dubartiin kun waliin ciiste kanaanis waliin bulanii ganama barii dubartiin kun bifa kamiin na yaaluu dandeessaa maallaqaa fe'oo akkam gootaa jettee yeroo gaafattuuni yaala maalii jedhee deebisee fi isheenis maal jechaa jirtaa dhukkuba maqaa kana jedhamuun qabamteettanaan jettee simitii kannattime jettee yeroo deebistuu fi dhukkubni akkanaayyuu addunyaa kanarra hin jiru kuni tooftaa ittiin akka ati na waliin ciistuufin taasisedha jedhee deebisee fi yeroo kana isheenis baay'ee aaruun maatiin kiyya maallaqa kana walitti qabuuf mana jireenyaa isaanii meeshaa mana keessaa hunda gurguranii namarraa kadhatanii liqii fudhataniitu walitti qabaniiru jettee yeroo deebistuu fi ammas maarree mana kabraa bitachuu danda'u liqii fudhatanis deebisuu danda'u ani si malee maallaqa isaaniin tuqne jedhee deebisee fi kanaan mucayyoon kun baay'ee aartee baay'ee gadditee gara manaatti deebitee sobaan maqaa dhukkubaa uumeen jireenya maatii ishees balleesse mucayyoon kun dhiphina malee dhukkuba tokkoyyuu hin qabdu dhiphinni immoo boqonnaa sammuu fudhachuudhaan dhibee yaalamudha kanaan kunis dhiphina gara biraatti ta'ee otoo manaan bahiin torbee tokko ofitti cuftee boosse kanarratti re'aa ishee kan ta'e tokko maal taateetii mucayyoon kun jedhee gara bakka isheen jirtu dhufee yeroo gaafatu waan taatee tokko lamaan isatti himte re'aa ishee jaallatu sidhallee waan na ta'eef gochaa doktara kanaati baay'ee gaddee gooftaafis gooftaan jiraa jedhame siree jechamni oromoo gatiisaa nan kennisiisaa fi taa'ii mana obsii akkasitti taphatetti hin hafuu jedheetti muun abukaattoo barbaaduu eegalee yakka doktarri kun irratti raawwates ergattinii booda jalqaba irratti murtee otoo hin argatiin abbaan kilinika sanaa hojiirraa saari'ee dhimmi fayyaas yakka inni raawwate qorachuun ogummaa doktareetii barate kana irraa mulqee sadaffaa irratti seerri ogummaa kanaadhaan biyya jiru keessatti hojii kamiyyuu akka hin hojjenne seeraan dhorkamarra kaa'ee arfaffaa irratti manni murtii hidhaa adabaa fi maallaqaa irra kaa'uun gatiisaa dachaa godhee fudhatee rakkoowwan akka kanaa mana barnootaa hospitaalaa buufata poolisii fi kanneen kana fakkaatan keessatti irra deddeebiin ni mul'atu haa ta'utii garuu qaamni miidhamaan seerri waa'ee kana ilaalu hin jiru jedhee waan amanuuf rakkina sarra gahee amiin jedhee dhukkaamsee fudhata riyaan mucayyoo kanaa garuu itti dhiyeenyaan waan kana waan beekuuf gatii doktara kanaaf malu kan falchiisee fi hangam yoo ishee jaallate bifa kanaatiin ogummaa isaa daheeffachuun filannoo jireenyaa dhabsiisuun xinsammuu ishee fi kan maatii irratti dhiibbaa
ta'uun mirga rakkoo akkanaa geessisuu hin qabu. Keessumaayyuu kutaawwan mana barnootaa keessatti yoo na waliin ciiste qabxii siif hin dabalaa, yoo na waliin ciisuu baatte immoo F siif hin kennaa jedhamanii gaaffiiwwan dhiyaatan yeroo yerootiin ni dhaga'amu. Qaama rakkoo akkanaa uumuuf qophaa'ee barri bara teeknooloojiidhaati. Teeknooloojii fayyadamuun saaxila baasuun salphaatti ni danda'ama. Namni akkanaas qoree biyya waraanee dhiiksu gufuu biyyatti ta'udha. Dooktarri kun gatii isaa erga argatee booda takkaa'oo maallaqni namni kun wanta qophaa'eeruutiif maallaqa kanaan maatiin silaafuu siif qopheessine jechuun hojii dhuunfaatti ni eegalte. Bara jireenya ishee keessatti wanta maatiin ishee gatii kanfalanii fi mana liqii kan gargaaraniif yeroo gabaabaa keessatti deebisuun milkaa'ina rabbi kaa'ee fi karaa kanaatiin argatte. Hiriyaa ishee daandii kanatti argisiise waliinis gaa'ela dhaabbattee waliin jiraachuutti fufte. Gaarii kan raawwate gaariitu eeggataan, hammeenya yaadee kan raawwateef immoo hammeenyi oltee buttee gatii kaffaltiifiin dhaamsa yeroo hundaa qophii keenyaati. Egaan jaalatamtootaaf hordoftoota qophii keenya seenaa guyyaa har'aatiillee waa hedduu akka barattan akka hubattan homaa shakkii tokko illee hin qabu. Hanga yoonaatti yeroo keessan naaf kennitanii dhaggeeffachaa turuu keessaniitiif guddaa galatoomaa jechaa haga ammaatti laayikiin goone yoo ta'e laayik godhaa. Laayik gochuun keessan qophii kana hedduu na fayyada. Namoota hedduu biraa akkanaaf dhaqqabuuf na gargaara jechaa qophii seenaa gara biraatiin hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii.